Hoogganoonni mootummaa Itiyoophiyaa fi kan Eertiraa waliigaltee qabxii 5 of keessaa qabu mallatteessanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed obbo Fitsum Araggaaf ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaanee Gabra Mikaa'el raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Jaalannetu dhiyeessa. Galmeen mallatteeffame kun waliigaltee nagaaf obbolummaa kan Itiyoophiyaa fi Eertiraa jedhamee hoogganoota lameeniin mallatteeffame. Uummanni biyyooti lameenii seenaa, aadaa, afaan, amantii fi guddachuuf fedhiin qaban wal fakkaataa ta'uun ibsameera ka jedhan obbo Fitsum Araggaa waggootii darban 20f uummanni biyyooti lameenii walitti bu'iinsaaf muddamiinsa keessa turanii carraa gaarii argatanii walii wajjin murteessuuf haala hin danda'amne keessa turan ka jedhu ibsameeraa jedhan. Waggootii darban 20f biyyooti lameeniif kan kufaatii akka ture ibsanii itti fufanis ለአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በአጠቃላይ አዲስ የሰላም የልማት ተስፋ ማሰብ እንደሚገባ naannoo biyyoota gaanfa Afrikaatti abdii haaraa kan nagaaf misoomaa yaaduun akka namarra jiraatu kanaafis walta'iinsa gochuun akka barbaachisu lafa kaa'amee jira. Kanas carraa ammaan dura nu darbee bakka buufachuuf yookaan iddootti deebisuu akka qabnu fedhii fi hawwiin biyyooti lameenii ni calaqqisu ka jedhaman qabxiiwwan 5 irratti mariin gaggeeffame waliigalameera jedhu obbo Fitsum. መካከል የነበረው ጦርነት በዛሬው ዕለት በቃ በይፋ እንዲቆም የሚል ነው። እናም አዲስ walwaraansi biyyoota lamaan gidduu ture arra ifatti dhaabatee jira. Boqonnaan nagaaf obbolummaa haaraan banamee jira ka jedhu oduu misiraachoota dhaga'ame. Lammaffaan mootummoonni biyyooti lameenii fedhii uummatoota biyyooti lameenii kan calaqqisu gama siyaasaa, hawaasummaa, aadaa fi nageenya laalchise walta'iinsa irratti dubbatame hojiirra akka oolu jalqabu. Kanaafis biyyoonni lameen marii gaggeessuutu irraa eegamaa jedhan. Sadaffaan biyyooti lameen gidduutti hidhata geejjibaa, diinagdee, dippiloomaasii, hawaasummaa, aadaa fi nageenya uummata biyyooti lameeniif ta'u akka jalqabamu. Tajaajilli bilbilaa biyyootii lameen gidduu kan telekoom boqonnaa haaraadhaa jedhu jalqabamuunsa. Arfaffaan daangaa biyyootii lameenii ilaalchisee murtiin kenname hojiirra akka oolu. Shanaffaa biyyootiin lameen ofiisaaniif otoo hin taane nagaa, misoomaa fi walta'iinsa kutaaf walii wajjin akka hojjetan waliigalameeraa jedhaniiru obbo Fitsum Araggaa. Gama kaaniin ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aangawoonni lameen Asmaraa keessatti wal arguun seena qabeessaa jedhan. Kanas ka dubbatan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii muummicha ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin dirree xayyaaraa Asmaraatti ega simatanii booda muummichi ministeeraa Abiyyii fi jilli isaanii dilbata kaleessaa ganama Asmaraa yeroo seenan gammachuun uummataa daangaan qabu ture jedhan. Sababii isaa sennaa ibsan. This is happening after 20 years. We've not had summits between heads of state of the two countries. Kun waggoota 20 booda ta'e hoogganoonni biyyoota lamaanii walgayii ta'anii hin beekan. Eega bara 1998 as daawwannaan akkasii geggeeffamee hin beeku. Yeroo dheeraa ta'ee jira. Walwaraansa keessa turre. Amma garuu qilleensi nagaa bubbisaa jira. Kanaaf biyyoonni lameen nagaa umrii dheeraa argamsiisu jedhamee abdatamaa jedhu obbo Yemaanen. The prevalent problem has been resolved a long time ago through a normal process of law. Rakkoon guddaan ture seeraan eega furame yeroo dheeraa ta'ee jira. Fedhiin siyaasaa gaariin jiraannaan danqaan tokko hin jiraatu. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa murtii Aljees irratti kenname ni fudhanna waan jedhaniif mootummoonni gam lameenii tarkaanfii guddaa fudhatu jennee eegna jechuudhaan ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal yaada isaanii xumuraniiru.